Waraanni kaaba Itoophiyaa wal waraansa bara 2022 keessa addunyaa irratti geggeeffame keessaa isa guddaa fi lubbuu namoota hedduu kan nyaate ta'uu qorannoon tokko ifoomsee jira. Qorannoon Oslo Peace Institute'n geggeeffame akka mul'isutti wal waraansi 55 ol guutuu addunyaa keessatti geggeeffamaa kan ture wayitaa ta'u. Lolli kaaba Itoophiyaa fi waraanni Ukraine isaan gurguddoodha jedhamee jira. Guyyoo Waariyoo bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. But this does broadly reflect the state of the world's conflicts right now. Waraanni kaaba Itoophiyaa waraanota bara 2022 keessa addunyaarra gaggeeffaman keessas guddichaaf namni hedduun itti dhumtaachuu dhaabbati qorannoo nageenya Noorwee tokko mirkaneessee jira. Akkeen war faranjootaatti eegi bara 1984 addunyaarra waraanni guddaan kan gaggeeffaman bara 2022 keessa jedha dhaabbatichi ilmaan nama lakkoofsa muummee hin qabne lol kan irratti akka jeefamaniif qabeenyi muummee hin qabne illee barbadaanii jiran jechuun agammaan tanaa qorannoo walabaatiin adda baafamee beekamu baatullee uummata nagaa darate namoota miiliyoona dhiyaatan nyaachuun isa tilmaamam lolli guddaan kaaba Itoophiyaa lubbuu kabajamtu dhalli namaa baalaa tarcaasu cinaa kisaara qarshii tiriliyoon 1.5tiif biyyatti saaxilu mootummaan Itoophiyaa ifoomse ture. Fueled by hate speech and incitement to ethnic-based and gender-based violence are early warning indicators. Waraanni Ukraine fi Raashiyaa ijoo miidiyaa addunyaa ta'uun itti fufulle ka Itoophiyaa waraanota bara 2022 keessa addunyaarra godhaman keessa walakkaa isa lubbuu nama nyaateen The Peace Research Institute of Oslo jedha. Armaan dur waraanoti gugurdoon biyyoota akka Yemen, Afgaanistaanii fi Sooriyaa keessa godhama turan kisaaraan dursa turanillee ammaan tan ka Itoophiyaa kun tokkoffaa ka Ukraine kisaaraaf lubbuu nama balleessuun lamaffaarratti argam jechuun mirkaneesse. 2022 keeqoof lolli 55 guutuu addunyaa rakka godham yoo taatu isaan keessa 8 akka waraan gugurdaatti ilaalamaa jedhu Yemen, Afgaanistaanii fi Sooriyaa keessa godhamaa tursun ammaan tawaan laafaa dhufagaat. Hataatuuti immoo waraanota gugurdaa addunyaa waggaa darban keessummeessit keessa parsanta 85 qabachuun riikoordi qacabsu waraan guddayaa kaaba Itoophiyaatiif lol Raashiyaa fi Yukireeniitii jedhu. In 2020, a war broke out in Ethiopia between the government led by Prime Minister Paasonni Sinodoosii Oromiyaa amajjii 22 bara 2023 muudaman ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennaniin Sinodoosiin Oromiyaa sabaaf sablammootaa hojii hafuuraa hojjechuuf hundeeffame jabaatee itti fufaa jedhan. Paappaasonni kunneen ibsa kennaniin geggeessitoonni Sinodoosii Oromiyaa sodaatanii yookaan maallaqaan bitamanii warraaqsa hafuuraa kana keessaa harca'an jiraatanis abboonni hafuuraa hafan uummata keenya waliin qabsoo eegal itti fufnaa jedhanii jiru. Ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kennaniin bilisummaa amantii uummata keenyaa mirkaneessuuf hanga wareegama lubbuutti qophoofnee jirra jedhu. Abrahaam Birruu bal'inaanis nitti hima. Deengadda gaafa caamsaa rikiba kanatti jedhamu kana walgahii Phaaphaasota Sinodoosii nuun dhiisaniitu namoota biraa gaafa akkas jennu abboonni keenya hiriyoonni keenya maaliif muudamanii min baga muudaman. Abboonni keenya kan muudaman baga muudaman maaliif bataskaana tajaajila turaniiru dadhabaa turaniiru wal beennaa jechuudha. Baga muudaman garuu deemsa abboota sana muuduuf utuu hin ta'in deemsa gaaffiin Oromoo akka hin deebine gaaffiin sabaaf sablammii akka hin deebine taasisuu waan ta'eef nuun asitti nu dhiisanii ammas nuun addatti nu dhiisanii ulaagaaleen tokko ifa kan ta'etu hin bahin. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gaaffii amantoonni Oromiyaarraa gaafatan tuffachuun ammas marsaa lammaffaa abboota dogoggoraa afaanii fi aadaa uummatichaa hin beekne dilbata darbe muuduunsaa komii fi mormii hordofsiisaa jira. Hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa muudama marsaa lammaffaaf dilbata darbe adeemsifamee hin fudhannu jechuun sagalee mormii dhageessuu itti fufanii jiru. Paappaasonni Oromoo ji'oota dura muudamanis gaaffii uummataatiif deebii ta'uuf uummata keenya sagalee Waaqayyoo dheebooti dheebuu baasuuf dirqama afurri qulqulluu nutti kenne baachuuf hanga aarsaa barbaachisu kaffalutti of qopheessineerra jechuun guyyaa kaleessaa miidiyaaleef ibsa kennanii jiru. Ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaf kennan irratti bilisummaa amantii uummata keenyaa mirkaneessuuf haga wareegama lubbuutti qophoofnee jirra jedhan. Abuna Gabri'eel Paappaasii kutaa lallaba Wallagga Lixaa yoo ta'an haga ammaatti rakkoo fi roorroo nutti aggaame obsaan dabarsinee jirra jedhan. Haala tibbana mooraa amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti mul'ateef mootummaan ilaalcha tuffii maal fiddu jedhu Sinodoosii Oromiyaatiif agarsiisee jira jechuun komii isaanii ibsanii jiru.
Abuna Gabriel maqaa bajeta gahaa hin qabnu jedhuun waliigalteen armaan dura ministeera muummee biratti galame cabee jira jedhan. Dabalataanis kutaawwan lallabaa lamaa fi isaa ol nama tokkotti kennamee jiraachuun rakkoo jabduu ta'uu kaasan. Ramaddiin Phaaphaasota seeraan alaa dilbata darbee taasifame seera mana amantaa cabse ta'uusaa simanii jiran. Qaamoleen mootummaa humnaan naqabanii kutaa lallabaa kiyyarraa gara Finfinnee na fidan ka jedhan Abuna Gabriel mootummaan gara kutaa lallabaa isaaniitti akka isaan deebisu gaafatanii jiru. Qaamoleen mootummaa gaafii uummataa kabajuu akka qaban kan dhaaman abbaan kun uummata keenya sagalee waaqayyoo afaan ofiin dhaga'uuf dheeboteen dheebuu baasuuf qophoofne jedhan. Phaaphaasiin kutaa lallabaa Buundoo Baddallee Abbaa Alaa Zaaris ibsicharratti muudamni abbootii amantaa Majjii 14 bara 2015 taasifame tasuma duuba hin deebi'u jechuun abboonni yeroo sana muudaman hunduu dirqama hafuurri qulqulluu itti kenne ni baatu jedhan. Nuti fedhaaf foon keenyaatiin osoo hin taane fedha hafuura qulqulluutiin sochoonaa kan jedhan Phaaphaasiin kutaa lallabaa Buundoo Baddallee kun imaanaa guddaa kana baachuuf haga wareegamaatti itti ufnaa jedhan. Ammas muudama abbootaa haaraallee taasisuu ni dandeenya jechuun mirga ofiin of bulchuu fi afaan ofiin tajaajilamuu uummata keenyaa waliin mirga guutuu qabnaa jedhan. Amantaa qabate amantaa ortodoksii tawaahidoo qabate amma dhumaatti akka deemu sagalee isaan afaan isaan loqoda isaan duudhaa isaan safuu isaan eenyummaa isaan kabajame amantaa bilisummaadhaan qabate kan akka waaqeffatu amma dhumaatti akka deemu waan ta'eef isinis yoon jiraatu isinan tajaajila abbaa keessanii yoon hidhame isinan tajaajila hidhamuu koon dhiphachuu koon yoon du'e isinan tajaajila siiriyaa koo dhaabbadhaatii amantaa keessan ejjennoodhaan qabadhaa tokkummaa qabadhaa hin garboomina. Amantaa jechuun garbummaa miti waan ta'eef amantaa jechuun bilisummaadha waan ta'eef eenyu tokko isin garboomsuu hin danda'u. Yoon jiraatu isinan tajaajila yoon du'e immoo siiriyaa koo ilaalaatii amantaa keessan qabadhaa kaayyoo koo bukkaannaa ga'a jechuufan har'a fuula keessanitti ba'ee biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan Sinodoosiin Oromiyaa sabaaf sablammii diigameera warroonni jedhan waan diigamu hin dhaabnu hafuura qulqulluudhaan dhaabbanne Sinodoosiin Oromiyaa sabaaf sablammii hin diigamu yoomiyyuu hin diigamu namni jijjiiramuu danda'a namni birriin bitamuu danda'a namni qabeenya biyya lafaan bitamuu danda'a aangoodhaan bitamuu danda'a garuu kaayyoon keenya Sinodoosii Oromiyaa sabaaf sablammii Oduudhuma wal qabatuun hojii gaggeessaan mana lubummaa aanaa Shaashamannee Malaaka Gannat luba Habtaamuu adeemsa aanatu siif beekaa Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Oromiyaa irratti hordofaa jiru balaaleffatan. Sinodoosichi abboota Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiin kutaalee lallabaa Oromiyaa muudaman beekamtii dhowwatee namoota uummata biratti fudhatama hin arganne muudee bobbaasuuf yaalaa jira. Adeemsi kun tasuma fudhatama hin qabu jedhu. Keessumaa kutaa lallabaa Arsii Lixaatti nama uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabne Abuna Naatinaa'el Ramaduun isiniif erginee jirraa simadhaanuun jechaa jira. Abbaan Oromoo kutaa biraaf hin taane nuufis abbaa ta'uuf hin danda'u. Nama ergama isaanii dagatanii sirna Minilik nutti leellisan hin barbaannu jedhan. Hordoftoonni amantichaa tokkummaan murtoo kana qolachuuf qaama mootummaa beeksisanii sochii jabaatti jiraachuu ibsanii jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa muudama Phaaphaasota 25 Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin kan dura raawwatame beekamtii dhowwatee kutaalee lallabaa Oromiyaa irratti namoota ofiif fedhu qofa muuduu hordofuun mormiin jabaan irratti dhagahamaa jira. Sinodoosichi muudama dhiheenya raawwate kanaan cinatti namoota uummata biratti fudhatama hin qabne humnaan kutaalee Oromiyaa garaagaraatti ramaduun faallaa fedhii uummataa tarkaanfachuu isaatiin geggeessitootaa fi hordoftoota amantichaa dabalatee uummata Oromoo irraa mormiin dhagahamu jabaatee jira. Murtoowwan Sinodoosichaa dheekkamsa jabaa hordofsiisaa jiran keessaa Ramaddiin Abuna Naatinaa'el isa tokko wayitaa ta'u. Namni kun mormii jabaa kutaa lallabaa Shawaa Lixaatti isaan mudateen booda kutaa lallabaa Arsii Lixaa akka hooggananiif dhiheenya kana ramadamuutu dhagahame. የማይመቻቸው የማይፈልጉ ካሉ እነሱ ምኖች ናቸው ተናገሩ ምኖች ናቸው የተሸነፉ ጣሊያኖች ናቸው Namni hawaasa biratti fudhatama dhaban kun kan dura irra deddeebiin ergama isaanii dagatanii Minilik leellisuun tuffii uummata Oromoof qaban ifatti calaqqisiisaa turanii jiru. Abbaa Minilikiin nutti faarsu hin feenuu jedhu hordoftoonnii fi geggeessitoonni amantichaa. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa adeemsa aanatu siif beekaan abbaa uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabne nuuf ramadee simadhaanuun jechaa jira kan jedhan hojii gaggeessaan mana lubummaa aanaa Shaashamannee Malaaka Gannat luba Habtaamuu nuti abbaa Minilikiin nutti leellisu hin barbaannu jedhan. Abbaan Naatinaa'el
baandiraa Minilik yookaan immoo nugusa duraanii kan illee lubbuudhaan addunyaa kanarra hin jirre kan leellisaa turanii fi akkasumas immoo namni Minilik hin fudhanne namni Minilikitti hin bulle Xaaliyaanidha jedhanii ummata keenya bal'aa kana baaranidha. Asuma naannoo Aanolee jedhamtutti harmi haawwanii kan murame lubbuun nama Oromoo saba Oromoo kan itti bade naannoo kanatti naa waan kana leellisaa waan kana faarsaa waan kanaaf abboomaa ani arsii hin bulchina jechuun akkamitti akka yaadame hin beeku. Diinummaan sirni Minilik hawaasa Arsii fi waliigala uummata Oromoo biratti qabu osoo beekamu nama Minilikin leellisu nutti ramaduun kaayyoon isaa nuuf hin galle kan jedhan lubni Habtaamu abbaan Oromoo isa kaaniif hin taane nuufis hin ta'u dhimmichi cimsinee kan balaaleffannudha jedhu. Murtoo dabaa raawwatame kana qolachuuf hawaasa gudinchaa qindeessuun qaama mootummaa beeksisanii sochiitti jiraachuus ibsan. Uummanni keenya bal'aan isaa uummanni akka godina Arsiititti magaalawwan garagaraa keessatti aanawwan garagaraa keessatti sochii adda addaati kan mul'isaa jiranii. Kanaaf nutis immoo qaama mootummaa magaala keessaa godina akkasumas immoo kan aanotaa dabalatee nageenya keenya nuuf eegsisaa. Wanti tokko sababa isaaniitiin yoo raawwatame lubbuun nama tokkoon warqaa baduu akka hin qabneetti kan hubachiisaa jirru uummanni asuma Arsii Nageelletirraa jalqabee haga naannoo bishaan gurraachaa yookaan immoo Fincooffaa jedhamu sanaatitti sochiiwwan garagaraa jira. Kanaaf guyyaa kaleessatti illee abbootii gadaa qabachuudhaan jaarsolii biyyaa qabachuudhaan dargaggoota dargaggeetti qabachuudhaan waajjiraalee mootummaa dubbisuutti kan argamnu. Kanaaf abbaan keenya abbaa Phaawulosidha. Abbaa Phaawulosiin alatti nama tokkollee abbaa tokkollee simachuu hin dandeenyu jenneeti kan uummata bakka buunee waan kana dhageessisaa turre. Uummanni bal'aan isaatillee nageenya magaala keenyatiif kan godina keenyatiif waardiyyaa mataa keenyaa nutu dhaabbata abbaa kana yoo kan nutti dhufu yoo ta'e kan jedhanii sagalee isaanii dhageessisuutti argamu. Abboota gaaffii uummata keenyaa deebisuuf danda'anii fi hawaasa keenya birattis fudhatama guddaa qaban kan Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin muudaman qabna. Isaaniin alatti qaama kamiin iyyuu hin simannuu kan jedhan hojii gaggeessaan mana lubummaa aanaa Shaashamannee mootummaanis ta'e uummanni murtoo keenya kana nuuf hubachuun tumsa barbaachisu gochuu qabu jedhan. Akka mootummaasitti mootummaan nu dhaga'uu qaba. Abboota keenya kana nu gadhiisuu qaba. Abboota uummanni jaalatu, abboota sabni jaalatu kana, abboota waaqni illee jaalatu kana nuuf erguu qaba. Kanaafi isaan kun warri fedhii addaa kaayyoo addaa qaban yoo nu hin muudin yoo nu isinii hin ergin namni biraa isinii erguu hin danda'u jedhanii isaan kan dubbachuutti jiru. Kanaaf sagalee dhiibbaan uummata Oromootirra jiru kana mootummaan nurraa dhoorguu qaba. Mootummaan nurraa hambisuu qaba. Abbootii uggurarra jiran walabummaan socho'anii kutaa lallabaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammiitiin itti ramadamanitti imaluun tajaajila isaanii akka itti fufaniifis deeggarsi barbaachisu akka taasifamu gaafatanii jiru. Gara oduuwwan birootti wayitaa ceenu ammoo miseensi koree hojii raawwachiiftuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Tolosaa Kiishee ijoollee isaanii lama waliin hidhaman. Maanguddoon biyyaa fi miseensi koree hojii raawwachiiftuu waldaa Maccaa fi Tuulamaa obbo Tolosaa Kiishee mana jireenyaa isaanii keessaa miseensota maatii waliin qabamuun hidhamuutu dhagahame. Namni Buraayyuu irraa dubbifne tokko akka himanitti obbo Tolosaa Kiishee mana isaanii magaalaa Buraayyuutti argamu keessaa adoolessa 11 bara 2023 ijoollee isaanii dhiiraa lama waliin milishootaa fi poolisoota idilee magaalaa Buraayyuutiin qabamanii hidhamanii jiru. Maanguddoon kun yeroo garagaraatti qaamolee nageenyaa mootummaatiin qabamanii hidhamaa turuu kan ibsan maddi keenya waggaa darbe yeroo akka ammaa kana mana hidhaa akka turan ibsan. Maanguddoon kun maatii isaanii waliin erga hidhamanii torban tokko ta'us hanga ammaatti qorannoon sirnaawaa akka irratti hin godhaminii fi mana murtiitti illee akka hin dhiyaatin maddi keenya ibsanii jiru. Obbo Tolosaan maaliif akka qabaman poolisoota isaan qaban yoo gaafatan ajaja nutti kenname hojiitti hiiknee to'annoo jala siin oolchuu malee dhimma keessan hin beeknu jedhaniinis gungummiin waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qaba jedhu karaa poolisoota isaan qabanii akka itti himames maddi keenya ibsanii jiru. Obbo Tolosaa Kiishees ta'e ijoolleen isaanii qabaman hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qaban hin jiru kan jedhan maddi odeeffannoo OMN waan maqaa kanaan sabboontota Oromoo irratti raawwachaa jirantu maanguddoo kanaa fi ilmaan isaa irrattis raawwatamaa jira jedhu. Ayyaana hundeeffama adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti
maanguddoo eebbaa ta'uun hirmaachuu obbo Tolosaa kan yaadachiisan madda odeeffannoo OMN waltajjii kanarratti hirmaachuun hidhaa marsaa kanaaf sababa ta'uu akka hin oolle shakkii qabaachuu himan. Yeroo ammaa buufata poolisii magaalaa Buraayyuu aanaa sadaffaa keessatti ijoollee isaanii dhiiraa lama waliin akka argamanis himan. Dabalatee qonnaan bultoonni guutuu Itoophiyaatti argaman rakkoo gama dhiyeessii xaa'oon isaan mudateen yaaddoo hamaa keessa jiraachuu dubbatu. Waggoota lamaan baranaa birrii 2,000 gurguramaa kan ture xaa'oon kuntaalli tokko yeroo ammaa qarshii 10,000 hin argamu jedhu qonnaan bultoonni. Yaa'ii mana maree bakka buutota uummataa dhiheenya taa'ame irratti birrii biiliyoona 21 bittaa xaa'oof deeggarsa godhuu kan beeksise mootummaan biyyattii rakkoo jiru furuu caalaa qonnaan bultoota gaaffii gaafatan hidhaatti guuraa jiraachuutu dubbatama. ጉዮ ዋሪዮ በልናሽንጥም ይሄ በዓለም ላይ ፈጣን እድገት እያመጣ ያለ ኢኮኖሚ በዚህ ዓመት እኛ ቢያንስ 7.5% እድገት እንጠብቃለን። ጉዲን ዲነግዴቲን ቢዮትን ሳራ ገዲ ኬሰ ስዴሶ በአፍሪካ ረሞ ቶኬሶ ታውን ዱርሶ ጀራ ሴክተር ቆናቲን ፐርሰንተጅ ቱቀሰዲ ኢንዱስትሪን ሰዴት ቱቀላማ ጉዲን ወሊጋላ ፐርሰንተ ቶርብ ቱቀሸንተም ቶኬና ወልገይድሌ ዲደም ሰዴተ ፈበሮጂ ለመፈበር ፓርላማ ጃፈመ መሪ በክቦ ቱመት ኢትዮጵያ ከዲን ከንታምረ ሙሚች ሚኒስትራቲን ጀዳ ኻታ ቱቲሞ ኢትዮጵያ ኬሰ ሰበብ ቃላ ኢንስክሬና waraanaaf ongee rakka diinagdeen biyyattii rakko jajjabdu keeggalu si ragaalee agarsiis ragaan guddayyaa raga cuf caalimmoo jireen uumati biyyattii keejjiraataat yeroo dhiyoota simmoo rakkoon armaan dur magaal keessa dubbatamtuuf hoommatamtu baadiyyaa gad bu'uun qonnaan bultoota gaaga'u irratti argama. Naannolee Itoophiyaa Oromiyaan Gamaaraa kibbi Itoophiyaa tan Gumuuziif Gambeellaa facuuf sabab barbaacha xaa'ootiin qonnaan bultooti qacciru kaasa boofaraaf wanjoo baachuun magaalota weeraran Mulla sabab xaa'oo gaafataniif qonnaan bultoota hedduun ijjeefamu armaan dur deddeebiin gabaasaa ture amma immoo Oromiyaa bakka gargaraatti dhaawwan jabaachaa dhufaagaat yeroo yookaan waqtiin oomisha nu jala dabarte jirtunullee beelessitanii biyyallee nu beelessuuf jirtu nu dhaqqabaan gaafi qonnaan bultoota taat. Akkuma Itoophiyaatti beela waan nuti inni rakkootu dhufa malee wanti furmaata laatamu jiru rakkoota guddaatu nutti adeema malee wanti bu'aa qabu homtuu jiru bakka xaa'oon hin galu taanaan sanyiin seera biseen hin faca'u taanaan akkuma amma kunoo boqqolloon baaqilaan jala darbe immoo xaafii fi qamadiin dabarraan immoo iyyummaa isaan jedhame bakka beelasa guddaan nu qabu. Jiyootaan dur xaa'oon Jibuuti dhaqqabu uummata akka hin mootummaan biyya harka qabu qarshii biiliyoon 21 xaa'oof sabsiid jechuun doggoma godhe jir jechuun paarlamaatti mullee uummati bal'inaan ba'u irratti argama. Waggaa lamaan dur qarshii Itoophiyaa 2,003 gurgurama katur xaa'oon kuntaalii tokkam qarshii 10,000 caalu safa qonnaan bultootaaf uummata lafarra odeeffaan mootummaan rakkoo qonnaan bultoota kan furu caala qama jalatti erguuf waan akka odeessuun dhaadachuutu fufee jira. Qonnaan bultooti immoo carraan kenna baqaaf balaqii jedhu. Oduudhuma wal qabachuun godina Shawaa Lixaa aanaa Ambootti xaa'oon kuntaalli 260 as buuteen isaa dhabamuu qonnaan bultoonni himanii jiru. Xaa'oon kun kan dhabame qonnaan bultoonni birrii baasanii erga hirachuuf yuuneenii qonnaan bultootaa dhaqanii booda qarshii kaffallee xaa'oo dhabnee jedhu. Abrahaam Birruu bal'ina oduu kanaa akka jaanatti qopheesseera. Qonnaan bultoonni aanaa Amboo ganda Dikii gaafa adoolessa 9 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara galgala magaalaa Amboo dhaqanii adoolessa 10 bara 2015 dabaree isaanii waan ta'eef xaa'oo fudhachuuf gara yuuniyeenii qonnaan bultoota aanaa Amboo deeman. Gaafuma beellama kanaa qarshii xaa'oo kuntaala 260 bituu yuuniyeeniin kun harkaa guuree ture jedha maddi odeeffannoo keenya. Kuntaala tokkotti birrii 4,000 kan baasan qonnaan bultoonni xaa'oo kanaaf walumatti birrii miiliyoona 1,040 erga hogganoota yuuniyeeniitti kennanii booda guyyoota hedduuf yuuniyeenii xaa'oo raabsu kanatti deddeebi'aa turanii jedha maddi keenya. Kana booda hoggantoonni yuuniyeenii kanaa xaa'oo mankuusaa keessa ture dhoksuun gaafa adoolessa 13 bara 2015 qonnaan bultoota kanneen xaa'oos maallaqa isaaniis dhorkachuun deemaa galaa jechuun ari'ee jira. Akka maddi waan kana keessa beeku OMN itti metti raabsitooti xaa'oo kunneen xaa'oo yuuniyeenicha keessa ture halkan fe'anii gurguraa turan. Kanaan kan dallanan qonnaan bultoonni ganda Dikii qarshiis dhabnee xaa'oos akkamiin dhabne jechuudhaan iyyachuudhaaf gara waajjira bulchiinsa godina Shawaa Lixaa dhaqan. Achiis bulchiinsi godinaa hin ari'e. Bulchiinsa aanaa Amboos dhaqnaan warri aanaa isaan ari'an. Qonnaan bulaan maaliif akka xaa'oo dhorkatame sababa tokkollee hin barre qaama itti iyyatus dhabee harka duwwaa gara manaa dacha'e.
Kun kanaan osoo jiruu adoolessa gaafa 12 bara 2015 guyyaa lama dura jechuudha magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnootti xaa'oon kuntaalii 160 karaa seeraan alaa dabarfamaa ture to'atamuu waajjirri poolisii aanichaa beeksisee ture. Xaa'oon to'atame kunis godina Shawaa Lixaarraa konkolaattota lamaan fe'amee mana jireenyaa nama dhuunfaa keessaa baafamee osoo gara naannoo Amaaraatti geejjibsiifamuuf jedhu to'atamuu qorataa yakkaa fi balaa tiraafikaa kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo Saajin Ittaanaa Baqqalaa Magarsaa himanii jiru jechuun OBN gabaasee ture. Namoonni sadi dhimma kanaan shakkamanis to'atamuu ibsamee jira. Xaa'oon godina Shawaa Lixaarraa geejjibsiifamee magaalaa Shaggar keessatti to'atame kun kan yuuniyeeniin qonnaan bultoota aanaa Amboo sanaa saame ta'uu akka hin oolle maddi keenya kun himee jira. Oduu keenya xumuraatiin bakka buutonni hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa fi jaarmiyaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan OLLA haala Oromiyaa irratti marii ergamaa addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Ambaasaadder Maayik Hamar waliin taasisaniin mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa galmee biyyoota sarbamiinsi mirgoota namoomaa hamaan keessatti raawwatamurraa haquuf murtoo dabarse qeeqan hammam wal waraansi kaaba Itoophiyaa dhaabbatee naannichatti haalli fooyya'aan uumamus kutaalee biyyattii biroo keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa itti fufaniiru kan jedhan bakka buutonni kunniin keessumaa haalli Oromiyaa yeroo akkaan ammaatee jirtutti United States yaada kanarra gahuun murtoo yeroo isaa hin eeggannedha jedhan. Ambaasaadder Maayik Hamar gama isaaniitiin mootummaan Ameerikaa fooyya'insa kaaba Itoophiyaatti mul'ataa dhufee fi tarkaanfilee qabiinsa mirga namoomaa fooyyessuuf akkasumas marii nagaa jajjabeessuuf murtoo kanarra gahuu ibsan jedha ibsi OLLA. Bakka buutonni Oromoo maricha irratti hirmaatan haqa yeroo ce'umsaa dabalatee hojiileen hiree biyyattii qajeelchuuf hojjetaman Oromoo akka saba guddaa biyyattiitti kan hirmaachisan tahuu qabu jedhan. Marii waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti eegalamee dhaabbate ilaalchisuunis gaaffii kan dhiyeessan bakka buutonni Oromoo Itoophiyaatti nagaa buusuuf gahee United States taphachuuf maltu kan deeggaran tahuu ibsanii jiru. Istaloo daawwee akkaan dhukkubsattee tumsa akka barbaaddu himtee jirti. Waggoota 7 darbaniif magaalaa Adaamaatti dhaabbilee fayyaa garaagaraatti wal'aanamaa kan turte haaloon yeroo ammaa dhibeen ishee itti hammaatee jira. Yeroo ammaa kan hospitaala Jeneraal Adaamaatti wal'aanamaa kan jirtu artist Istaloo daawwee ol kaatee miilaan dhaabbachuu waan hin dandeenyeef wiilchariidhaan socho'aa akka jirtu himte. Artist Istaloo daawwee gargaaruuf herregni baankii maqaa isheetiin banamee waan jiruuf namuu humna qabuun achirratti gumaachuun akka birmatuufis waamicha gootee jirti. Istaloo daawwee artistoota Oromoo bara dukkanaa keessatti aartii muuziqaa fi kabaja haqa uummata Oromootiif wal'aansoo olaanaa godhan isaan hangafoota keessaa nama tokko. Abrahaam Birruu haala halloon keessa jirtu irratti kan ishee dubbistee fi deeggarsa qindeessaa fi kan jirtu gaazexeessituu Masarat Dhaabaa dubbisee jira. Galatoom Abrahaam halloo daawwee dhukkubsachuu ishee kan dhageenye hospitaala Rift Valleytti yaalamaa turte yeroo lamaatti deddeebitee turte achitti sitti hin furre amma yeroo sadaffaatiif hospitaala Jeneraal Adaamaa seenaa jirti seenteetti yaalamaa jirti dhibeen ishee komplikeeshinii qabaa diiskii itti wal qabatee lafee diiskii itti wal qabatee rakkoo uumameedha. Kanaaf isa yaalaa akka jiranidha dooktara ishee kan dubbisee nutti hime. Kanarraa kan ka'e onneen ishee xiqqoo sirrii miti dhahiinsi onnee ishee akkasumas immoo somba irratti bishaan guduunfameera. Bishaan sana guyyaa guyyaatti keessaa waraabaa jiru. Sukkaarri dhiibbaan dhiigaa akkuma jirutti ta'e kanadha rakkoon ishee qunnamee kanarraa ka'uutiin gara laamsha'uu lukaatti darbee jira. Lukaan deemuu hin dandeessu maaliif rakkoon fayyaa walxaxaan suni lukni ishee akka walitti hidhamu akka wiilchariirra teessu taaseeti jira. Garuu amma egaa yaala feezooteraapiilee jalqabaniifi jiranii feezooteraappiis jalqabaniifi jiranii yaala garaagaraa taasisaati jiranii eega kana godhanii booda guyyaa lamaan kana jijjiirama wayii argitee jirti jedhaniiranii arras bira jirra. Haala kana keessa jirti haalli afaan hin dubbatti naasofti sammuu isheellee baay'ee jeeqee ture jijjiirama qabda kan kanan dura beeknu caalaa ani arge yeroo hospitaala Rift Valley jirtu caalaa amma fooyya'insa qabdi jechaadha. Namoonni bifa kamiin ishee gargaaruu danda'u koree dhaabdan qabdu moo Masarata? Koreen dhaabbateen jiru garuu akkaawuntiidhuma baankii isheetii kan poosti goone sanumarratti namni galchaati jira.
karaadhuma baankiitiin dabarsaa fi jiru hospitaalas dhaqanii deeggaruu danda'u qaamaanis warri kennuu barbaadan akkaawuntii irrattis warri galchuu fi barbaadan kallattiidhumaan baankii maqaa ishiitiin baname jira haala sanarratti galchuu danda'u achimmoo warri baankiitti dhufanii faa mallatteessanii baasii barbaachisu baasuu jechaadha.